hanqabutu ofirraa qolaata guyyaa gaaf maakii eenyoof qosaata shugguxii oromoo hunduu si jaallata si magayyaa afrikaa kan jiraattu saharaa isinin dagan yaa ameerikaanota mootota leencota firfirsidaa beekee yoo garmaamu tala bookki sirra marsi sodaachisi diin kanaaf si abdan yaa biyya doolaara osoo sin jirtanuu eenyuun nu fokkoora isin hoo maal jettu yaa afrikaanota isin yaabnu uwwaattu kan isin gaafan gurra qabdaniif iddoo je'an gaafannaan sitti goomti mucaa jireenyu qaala'e lubboon na siiqe kokkirra nu ga'e maalitti beekna gatii leencaa akkata jechuun rakkina siyaasatiif yookaan qaaleensa jireenyatiif afrikaan booyarra jirti jedhaan taataatuti anis ergaa isaaniif kenne keessaa humaa rakkoon qabaannan bitadhu dhabnaan taaptaapi manjabaadhu yoo naqachuu wallaalte moraachuu dubbifadhu jechuun balbaloomsi biyyoonni arabaa keessattuu arab kaliijin faaxeewwan oromoo gadiimiif jadiidin ibsa baasuun of qopheessaa jiraachuun guyyaa maakii eenyu tafaa ililirraa haga leencaa taaptaabi tolchine kun sheer laayikidhaan ummata biraan geenya guyyaa kan oromoo bal'aan akka maakirraan haaf shugguxii oromoo akka mataa ol qabachiifnu jeen waamicha oromoo hunda isiniif taasifneef wanni kun tapha ta'ullee maakiin akkuma beekamu siyaasa keessatti warroota kaabatiin baay'ee jibbaamti arrammoo oromoon isa bira dhaabbatee mataa isaa ol qabachiisuun baay'ee murteessaadha arra nu bira kufte jennaan ummanni akka lafatti irra deemu beekaa waamicha obbolummaa isinaan ulfaadhaa kabajamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئ اسم مرتي ور سلامتك أبون دندن أربون قموكوتي الشمع عركفون جرتو سني موتي جرتو زني نجا اسم غافني جراتشو كسم بيني تنين سنين آدني aadannoo walirraa cinne kanamni martuu beeytanii guyyaa 26 Noovembar keessa kan eeydanii gootittiin tala oromoo tasabaaf taate qomoo tasabarraa hin hafne ni beeytan kaa oromoo makiin ta oromooti ta oromoo guutuu rakkoon isitti dhuftu hunduu lafa haa buutu gaaf guyyaa 26 baatii 11ffaa bara 2022 guyyaa tapha makii ta'uu dhageettan kee jarana inni leencan qabdu leencan gadi baata inni tiktokiidha gubbaan irra yaafta warri taaptaapi fi warri habaaboo warri addunyaa tana hundaa gadi dhaabu warra saaleenjii guutuun karaa qabsiistanii warra gootummaa kenna diina barsiistanii akkam fayyaa qabdu yaa warra xayyaaraa nama meeqa dhufee makiitii yalaala isinoo jirtanii warra konkolaataa isintuu yukunoo diina mataa nyaata eenyu faarseetiniin eenyu kiyya dhiisaa giiftariin oromoo guute lafa ciisaa iddituu dhantiyatan akka kanniisaa tan irraan garagaltan ganamaa fi bariisan waa'ee makii kanaa meediqoo dubbadha dhiifama naa godhaa danda'ee hubadha waan isii haasa'uun silaanarraa malu garuu osoo dubbanne tasabiran taru iddituuti yoo takka kanniisaa situu diina qabeetiin dhiisiisaa gaafa guyyaa keetii ni haasa bariisan ijoolleen oromoo leenca hangaasisaa diina rifachiisee dhaabiidhaan naasisaa situu yurasaa ta diina idditu situu yushubbistu tan sabaaf sirbitu situu goota bari goota caaltu kan nama hundarraa oromotti aantu urmii shabaabummaa yoo kaatee dubbattu akkana haftanyaan itti silaatee guggubattu ta akkanaa tana leencami uf laannaf maqaa oromoota akkamitti nyaanna jirtu jira jettee maqaa nutti baaftee oromoo guututti lallabdeetiin dhaamte amshir makiitiyaa goota onnee goota kana dhiisi addunyaa kunnotiin kunoo taatee dubbiin bosonaanii man awurooppaan illee baate jedhe artisti Umar Olsoleeyman eegaan ummata kiyya qashtii fi gaarii
intalli teessan makiin yookiin shugguxii Oromoo baatii duraa tapha qabdi kuwannoo ka jedhaa turre amma dhufee kunoo guyyaan isaa ga'eera jechuudha jechuun torbaan har'aa sabtii galgala akka Itiyoophiyaa sa'aatii 4tti 10 jedhaniin ka biyya faranjii kanatti 10 pm natti fakkaata so akka Itoophiyaa sa'a 4tti jechuun sa'aatii akka doktoriin keessa yeroo tare taphatanii sanii so taphichi baay'ee ulfaata natti fakkaata intaloo warra baay'ilawee kana natti fakkaata warra soddaati baay'ee biyya faranjii kana jiraatti fiqranyaan isillee achuma jiraata ummanni baankii nutti cabsuun mala akka carraa ta'e guyyaa doktoriin keessan taphate sanii doktorii kennarraa hinafnu jettanii ka ililli iskambasaa jettanii xiqqoo poointii waan olaanaa tureef haala sanii yoo itti qophaayan shugguxii teessan mooraalii isiitilleef gaarii miti akka sabaatittillee maqaa kennaaf gaarii miti Oromoon galaana irraan dhangalaana jechi jedhu suni xiqqashoo akka nu harkaa hin kaashafnee fi torbaan har'aa galgala sa'aatii 4 Itoophiyaatti waan qabdaniin intala teessan shugguxii teessan makii Oromoo biraa hinafina yaa'u doktorilleen dhufanii du'aayii isinii godhu isaan ka doktoriin akka leenca manaamina kana gadhiisuudhaaf hin beeytanii nama waggaa 27 biyya chaayinaatti barumsarra turanii ammallee nama sabuma isaanii tajaajilutti jiru malee dalagaa dhuunfaa hin qabanii biyya guddatte keessa hin jiran waan ta'eef du'aayimaan isin bira dhaabbadhaa an akka doktorii tokkootitti du'aayin isin bira dhaabbadhaa isin immoo leencan ililliin hababaan makiinan motoraan all of one dandeettan taabtaabin nu bira dhaabbadhaa viidiyoo kana du'itti godha share like walii godha obboleettii teessan makii yookiin intala teessan makii Oroo bira irraa torbaan irraa galgala akka hin hafne doktorii keessan kan biyya chaayinaatti isiniif barate kaayiroo iskandariyaa irraayi makiitoo rabbi siyaa milkeessuu mangistiitiyya wallahi baxaamitti na yaaddeesseera taphni kee milkaayi intalatiyya baay